Kanaadaan tunillee beektaa wallaahi. Lafee biyya Arabaati isin cabde tanallee homaa hin fayyiftu. Haa ta'u xiqqoo isii biyya faranjii jirti, Afrikaa jirti wal adda jechamaa yoo taate malee. Yaa. Rabbi kumaati jirtu sitti haa cabsu abbo. Waggaa dheeraa namni isin ergate warra nama ergatu rabbi isin haa godhu. Inshallah wallah. Akkana amma affeerraan hadhaa mootu kabajaadhaan laal sooftiweeriidhaan suuta jennee tasgabbiidhaan intarviisi godhu fedhan eeyyamtaa jedhee barana. Haa? Kaliibii irraa kanaa miti intarvii sirna qabeessa laal. Rakkoon qabu wallah. Kunoo chaanaaliin kiyya kanuma maqama kanaan jira Ooroo 360. Guyyaa sadiitti tolee haa ta'u rakkoon qabu. Ayee si dubbisa inshaallah. Si dubbisa. Wallaa qabalee teenarraa dhorgi garana dhuftee qorannaa naga hurri na buuftume garana dhuftee gifti naa kennite hoo. Intarvii jabanna jira bara siinatti kuma qabdu. Yaa ijoolleen mana kiyyaa'e. Jajjabdu wala. Jajjabdu. Jajjabdu jarri teetuun. Amma haati faate naa moo'attu isin intarvii keessa hin jabaadha. Guys taa'u godhaa hundi keessanuu. Garaagarummaan Rakkoo qabamee taasisaa moo jedhee rakkoo qabaa miti taa'u godhaa. kuweet turtee mi'atti dura faate. Yaa ko'eet ture. Garaagarummaan kuweetiitiif Ijiptii maali? Wallahi garaagarummaa wayiitu hin qabu biyyitu ormaa biyyuma ormaati. Haa ta'u garuu ko'eetitti jechuudha. Boqonnaan hin jiru xaartee dadhabdee lafaatee akka malee taatee hojjetta. Kanaaf garuu biyya kanattis numa hojjetta haa ta'u garuu hojjettee gaafa bulii 26-27 hojjettee boqonnaa fudhatta. Ammas ilmoollee argachuu ni dandeessa. Biyya amma Kuweetiin keessatti jechuudha odoo heerumtee abbaa manaa kan halaala qabattee iyyuu ilmoo dhalee ilmoo kan koo guddifadha jechuun baay'ee ulfaata. Ilmoo dhalanii ilmoo guddisuun baay'ee ulfaata Kuweetiin keessatti. Maaliif tokkoffaa yoo ilmoo qabaattee dirqama isaatiif inni abbaa manaa ta'uu waraqata seeraa biyyarraa baasuu qabda. Yoo ammoo kana hin qabaatin ta'e osoo dhaltee ilmoo qabaattee iyyuu ilmoon kan keessan akka tasaa osoo qonnoo takka ta'eetu hanga dhiigni isaa qoratamutti hanga dhiirni isaa maal ta'utti rakkoo guddaadha. Nama wayitii deebisa ajaa'ibaa deebisa. Ajaa'iba jedhime. Jedhime ati waan biraattu gara namni lola jabatu ka'e gara na. Lola jabaa seenne. Namni waa baay'ee haasa'e. Itti fufimee dubbiin tanteetuun qoricha qabdi nama qalbii qabuuf. Barnoota hedduu qabda bara. Yaa kanaafuu wanni Kuweetii fi biyya kana gargar godhu yoo jiraate tokko irra guddaan sanumaa taane ammoo biyyoota ormaa biyyuma ormaati. Ameerikaallee ta'ee Kanaadaallee ta'ee biyyoota ormaa biyyuma ormaati. Qalbii takkaan keessa hin jiraatani waan fedhellee ta'e. Akkasi. Hayyee jara na dafaa kaati faatee bari adabbiin isiillee waa gadi laafu. Adabbiin isiillee waa gadi laafu.
haadha faateeti nama anaan nikaa wal godhachuu deemna yookaan tole jettu taate mee keessaan dho'isee intarvii godheeti gaafii tana achumaan gaafadha. Achumaan gaafadha. Galatoom bulkee. Galatoom. Bilooksi godha nama sana laalatii bilooksi godha. Wama maqama san dhaga'uun fedha. Maqama san. Maal jedhaa jiran baay'ee. Inni mulis dubbiin mistiriidha. Dubbiin mistiri. Mistiri dubbiin. Haaya antaate. Amma ati yoo san dhageette bala bu'aa beektaa loltaatillee garuu waan keetii miti dubbiin waan keetii miti. Maal qaba baraa ana waan naan hin jenne hin qabanii bar. Kana booda arrabni fedhee yoo tokko tokko Facebook nan jedhu coraa maaliifuyyuu fixataniidha waan naan jedhan hunda wanni ilmi nama silaa kan ilma namaatiin hin jedhamas naan jedhameera waan ta'eef. Abshir abshir. Kana booda dhufu ammoo yoo dhiibii ta'e malee ni ulfaata dheeyyaadha. Maasee tafaa sirraa dhiqamaa beektee ati yoo keerii hiikatte. Yaa. Miira keessaa bahii Ilaani rakkaadha wallaahi. Maaliifuu jennaan. Kufiifuu atiyyuu rabbiin beekamtii isinii kenne sana fayyadamaati. Hawaasa keessan kana waan hedduu godhuu ni dandeettan waan hedduu. Warra isin arrabsuu fi arraba gara garaa isinit darbatu yoo ati diin kee eeggatte karaa amantii isaaniitiin illee jechuudha. Taadaan eenyuun caali? Nama tokko biratti gaafa ol baate namni hundi maatii haadha xiyyaa keessaa hundi akkamiin na jaalata guyyaa takka akkamiin na jaalachuu dhaban maatiin haadha xiyyaa hidheetiin gaddee hin beeku. Maatii haadha xiyyaa kan waliin dhaladhe obboleeyyan kiyya keessaa kan na jaalatu kan jira kan argaa kiyya hin feene jira. Maaliif rabbi gara makalee takkaa irraayyuu nu uumee gara nu uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf dheengadda argitanii obboleessa soonaa jedhaniitiin sooraa jedhanii kan intarvii godhan san argitan jechuudha. Obboleessi akkasii na keessa jiraachuun malaa jechuudha. Jiras. Maaliif kan daqiiqaa takkaaf gaddi ittiin dhagayamne haadha obboleessa Haacaaluu Hundeessaa yoo argitanii ilaa hadhaa uffata gaddaa irra bahee hin jiru ija ilaa hadhaa imimmaan ija isaa irra qooree hin jiru. Garuu sun du'ee gaafa guyyaa sadaffaa isaa intarvii godhanii obboleessa akkasii qaba fakkeenyaaf. Kan du'ee lubbuu fi naa baasuu barbaadullee qaba. Kanaafuyyuu warra koomentii haasaa koomentii hadhallee hagattii tanarraan kaadhu borullee hagattii tanarraan kaadhu kolfaa deebisee fi kolfaa irra baya. Kanaafuyyuu koomentiidhaaf hin canna qabu jechuu barbaadeeti walumaa galatti. Ayyaadha faate. Akka dhaamsaatiif akka gaafiititti waan tokkollee sii kaasa hadhallee. Wallaahi ani namni hubannoo qabdanii amma osoo shamara biraa asirra ol baase akka kee kana konfidensiin yaada qabdu ibsachuu hin dandeettu harka dhibbarraa harki 90 dubartoonni ta'e. Kun ammoo waan gaarii jedheellee fudhachuu kiyya miti ati beeku. Gaafa shamara takka taate silaa miidiyaa kanarra argamuu baattee dubbii jabdu. Irra qaalii jechuudha. Irra bareedduun dubbii. Ammoo cabsitee miidiyaa kanatti baate ati faate. Gama diiniitiin haati faatee akkam jirtamee gama diiniitiin ofii keetii lubbuu dhuunfaa keetiitiif illee haa ta'u diiniin islaama hagam takka ibaadatti waan diinii jala deemutti mee maal akkamit jirtamee ati amma mee ofii keetii jechuudha. Fakkeenyaaf namni haadha faatee irraa bahee kaafira siin jedhu dhama yoo feete kafarteerti kan siin jedhu yoo dhaba. Ati mee gama diinii kanaan akkam jirtaa waan akkamtu si keessa sitti dhaga'ama diin keetiif mee. Yaa suni yaada bareedaadha. Diiniin ammoo suni ta dhuunfaa kiyyaatillee ta yoo itti dalage boruutti milkaa'ullee siinqee xiyya tan akiraa tan adda addunyaa ta boruu akiraatillee
haadha xiyyaaf jedhee hin dalagu, obboleessa kiyyaaf jedhee hin dalagu, haadha xiyya kanadha jaaladhu, ilmoo kiyya kanadha jaaladhu, abbaa manaa kan koo kanadha jaaladhu. Dhiisee bira deema sanii fi jasaan dalakadhee fi zakaadhaa fi jiruutti wanni na faana deemu san qofaa jechuudha. Gama diinii xiyyaatitti alhamdulillah yoo quraana rabbiillee qara'aa hin jirre salaata rabbii kiyyaa qadaa hin godhu ni salaata. Gin ammoo quraana qara'uu dartii takka takka barachuu hawwii kiyya usuma hawwii ta'ee keessa kan koo keessa jiruyyuu qara'ee illee hin beeku dura inni qara'an ture yeroo kuweetiin irra jiru jechuudha haga sooshaal miidiyaa hin baratiin. Quraana irra caalaan erguma biyya arabaa dhufeetti iyyuu irra caalaa jechuudha qajeelfadhee jechuudha erguma kuweetti dhufee jechuudha. Jiraamina jidduudhaan sheexanni na fureetummaan keessaa zuumii garee quraanaa keessaa baafadhee. Ergachi keessaa baafadheetti alhamdulillah haa zuumii dhaquu dhabu malee haa wanna jechuu dhabu malee salaata rabbii alhamdulillah salaataa jira jechuudha. Kana rabbii namaaf hin salaanne rabbii kiyyaaf ka sodaa namaa hin taane yookaan sodaa rabbii kan kootiitiif jechuudha. Maaliif sun waan an boru kiisa kiyya keessatti hafu qarshiinis ni dhumti fayyaanis ni dhumti isa qofatu naaf qaxxafaa jechuudha. Maashaallah. Amallee akkana siyaa obboleessaa tokkotti. Wallaan guyyaa tokkollee komantis jala barreessee hin beeku. Ammoo na siyaasiidhaan yeroo cufayyuu ni hawwa. Sillee hiriyoota akka keetiillee jechuudha. Carraan karaa kanaan waliin nu fida yeroo hedduu. Waan hedduu waan asirratti dubbachuun feenillee ammoo hedduu qabaa jechuudha. Ka osoo yoo si dubbadheellee yookiin natti ka aartuullee addatti si dubbadhee addumanna aartee adduma saniif fixannee achuma dhiifnu jechuudha. Ammas wantootuma asirra yoo dubbadhe sillee miine nama biraatiif barnoota ta'u dubbadha. Rabbi na atiisu jechuudha arraba kiyya waan si miidhu yookaan kireditii kee gabbuusuu fi hamilee kee tuqullee si kaasuus dubbachuun fedhaan. Akka nama sooshaal miidiyaa kanarra jiruutti akka namoota rahiimooma qabu afaan tokko dubbatuutti akka nama amantaa tokko qabuutti yoo isin karaa baddan hedduu na dhukkubsaan akka dhuunfaa akka Usmaaniitti jechuudha hedduu na dhagamaa na dhukkubsa. Maaliif gahee narraa eegamu wayii bahuu qaba jedhee yaada. Gaheen narraa eegamu sun maali? Haati faatee yoo dogoggora wayii irra jiraatte karaa itti himuu qabuun itti himuu osoo danda'u yoo maaltu nagaa dantaa isiiti fedhii isiiti akka feetaa taatu jedhe osoo si arguu rabbiin irra nagaafatu hin oolu jedhee sodaadha jechuudha. Hagattii na mul'attuutti. Kanaafi waan ani natti mul'atu haati faatee muka tokko jedhan yoo silaa danda'a waggaa dheeraa dura osoo dhaabanii waggaa dheeraa dura osoo dhaabde yeroo san dhaabuu qabda ture jedhan. Ammoo gaafuma yaadatte san dhaabii jedhan wayituma yaadattee dhaabuu qaba jette sanitti dhaabii jedhan. Kanaaf amma akkana siyaa obboleessa islaamaa tokko sii dhaamu sa'aatii ammaa kanarraa kaatee osoo guyyaa tokkollee qara haga san qaraate dhiisi guyyaa tokkollee osoo aliifa arfii aliifa tanalleen argini hardhuma jalqabdee haati faate qur'aanallee waliin geettee tafsiirallee waliin ga'uu akka dandeettu yoo rabbi umrii fi fayyaa sii kenne akka godhuu dandeettu ni amantaa. Inshallah. Wallahi rabbi si haa laaffisu du'aayilee si kadhadha jedhan. Ati lubbuu tantee tana himi guyyarraa mee sa'a dheeraa fanillee gootanii argite waa malallee argite yartaa. Sa'a takka qofa mee diinii kenni sa'a tokkoyyuu hin dabarsin sa'a takka quraana rabbiitii kenni zuumima yookaan namni biraatiin walitti hin buune atillee tapha jaalatta kolfa jaalatta zuumima tokko kana nam tokkocha laale yoo feete imoodhaan sheekuma tokkocha addatti kasima qaraasisu diin kana barachuu qaba jettee ufitti himte rabbi yoo si laaffise wallahi. Haadha faatee hadha asirratti taphatti ijoollee amala akkanaa qabdu yookiin himan boru daa'ii islaamaatiin si himuu ni danda'an wallahi yoo hadha murattee gakka itti kaate akkuma amma jirtu kanatti jechuudha. Taan ammoo diiniin rabbi irraa si dhorga irraa dhorgamta gaafa argitee ofii keetii jette. Tabiraa obboleeyyan teenna warri sooshaal miidiyaa kanarra waliin jirru abbaa feete osoo ta'e ilma ati dhalte yookiin intala ati dhalte osoo taate wallahi arrabsitee abbaan ati qajeelchuu dandeettu inuma hin jirre kana huba. Arrabsitee xiqqeessitee siyaadhaa mara jechuudha. Agattii na mul'atu tokko.
guyyaa tokkollee kalaama badaa siin jechuufis yaadeen beeku rabbillee narraa beeka. Maaliidhaaf atis nama jireenya mataa keetii qabu tokko akka ati taatu jireenya keetisiif. Jireenyi kan keessuu yookiin akka sirriin taane yoo argaa jiraadhe yoo danda'e akhlaaqa gaariin sitti himuu haadha faaxee wanni kun diinii keetiin ta'u safuu keetiin ta'u aadaa hawaasa kanaatiin ta'u karaa kanarraa akkana gori yoo siin jedhe nasi'atu narraa fudhattaa hin dhiiftan si jirti jechuudha. Anama dubbima jabduu nasi'aa ansii dhaamu sa'ama takka quraana rabbiitii kenni diinii kenni. Wallahi rabbiin bakka tana sirraa jijjiiree daa'ii islaamaa si godhee sooshaal miidiyaa kanarratti nama diin namatti himu rabbi si godhuu danda'a lafaate. Ammoo waan an sirraa gammadu sirraa argu keessa bal'inna mataa ati qabdu dhibbarraa dhibbatti amanama bal'inna mataa ati qabduu fi akkuma ati jettu obsa ati qabdu hubannaa ati qabdu ni amana. Anaafi mee waan dandeettu diinima jalqabe. Diiniin quraanni rabbii ufii isaati waan ilmi namaa jibbuuf waan rabbi jibburraallee si dhoorga jiruu tanteellee rabbiin waa maraanuu sii qajeelcha. Inshallah tanama akka yaadaati si dhaama asirra waan dubbachuu feetullee yoo qabaatte dubbadhe. Yaa ulfaataa isiniin jedhaa galatooma. Inshallah nama qara'ee qaraasisu rabbiin naa godhu. Amiin. Amiin amiin. Amiin. Injiraa miti sheeka ta'ee shakshaakii ta'uun barbaaduun malee diinii rabbii tana barachuma hawwii qaba yoo barate ammoo qulqullaa'eetuma onlaayinii kanarraallee fagaadhee wantoota tokko tokkorraallee fagaadhee wanna jechuun fedha. Maaliif qalbii tiyya dhibba keessaa dhibbatti uf qulqulleessuun fedha. Maaliif jennaan amma namoota tokko tokko yoo laaltan sa'aatii magariibaa irraa qabdee ilaa sa'a ishaayii zuumii keessatti nabii keenyarraa alayhi salaam naga buusaa turtee kaatee achi as jala dhuftee waan biraa barreessiti. Akkas hin fedhu waan qalbii tiyyarraa jechuudha. Ammas achi keessa qara'aa oolee tiktok dhufee caffaruu dannasuu fuula kiyya hijaaba godhadhee yookaan ammoo achi keessa maal jedhee asitti dhufeeti tiktokii kanaayyuu fayyadamiinsa isaa muuziqaas ta'ee hooma kamiinuyyuu usuu haga danda'eeti wantoota kanneen irraa silaa osoo qulqulleessee quraana kan qalbii takkaan baradhee hawwii kiyyaa jechuudha. Anamma wallaahi silkii lama qaba. Silkii lama qabu keessatti wallaahi muuziqaa takka rabbiin natti ragaa kan namni silkii kan koon argine rabbiin tokkichi kun natti ragaa muuziqaa takka silkii kiyya keessaan qabu. Onlaayinii kanarratti argeedhaaf dhufee ittiin fayyadama dhufee ittiin maal jedha malee muuziqaa takka rabbiin silkii kiyya keessa miimoorii kiyya keessatti hin beeku. Muuziqaa tokko jechuudha. Yookaan ammoo suura makiyyayyuu suuruma dhuunfaa kan kootiitu kan dhuunfaa kiyyaatuyyuu suuraa badaa namni yookaan mataa qullaa ka'ee yookaan boodii garaagaraatiin surreedhaan maaliif silkii isaatii wannoo akkasitti kan namni silkii keessa kaatuyyuu rabbiin natti hin beeku jechuudha. Suuraa ka'uu fi akkasuma muuziqaa wanna jedheetiin silkii kiyya keessa kaa'achuullee hin jaalladhu. Utama silkii kiyya fuudhee sinni mul'isee suuraa takka suuraa sirnyaa keessatti argitan silkii kiyya keessatti. Maaliifuu yeroo kun usuu danda'eeti homa kanneen hunda irraayyuu of qulqulleessuu barbaada. Kanama hin jenne rabbii kiyyaa fi taani ammoo gaafa rabbiin imala kiyya kana kan itti deemaa jiru kana wanna godhee kana hundaayyuu ni dhiisan jedhee abdiin qaba. Akkasitti ammoo haga danda'uun daangaa rabbii kiyyaallee akka hin cabsinetti rabbi na haa eegu nu feekeen danda'u itti fuufaa jedha. Dubbiin teetuun beektaa. Keessi gaffaa dubbii danteetaa namaa ta'e. Mee imala itti deemu kana imala itti deemu kana rabbi na haa qajeelchi yoo achi ima dhiisa se'aa jette beeku. Rabbiin beektaa. Hisaab baqitumaa jedhan tokkoon beektaa biyya teennatti. Wallahi waan rabbi sirraa fedhu yoo ati taate rabbiin waa ati feetu sii ta'a. Shakkiin qabdaa kanarra. Waan rabbi sirraa fedhu yoo ati guutte rabbiin waan ati feetu sii guuta. Har'a TikTok kanarra jiru nama hedduutu TikTok kanaan jijjiirame, nama hedduutu tanaan kiraa kafalatee, nama hedduutu tana nyaatee jiraata.
osoo wanni ani itti jiru kun sirrii miti. Yaa Rabbi rizqii biraa tana horattu naa baas jedhee gaccufee dhiisee fuula gara diin Rabbii deeffatee ibaadaa ofiitti deebi'e. Rabbiin waan isaan jiraachisu gaafa isa uume isaa katabee beeka. Waan garagaraa sodaadhaaf jecha lakki bakkuma tana keessa jiraadhatu jira. Wallaahi durri wanni sodaatamu Rabbii tokkocha. Namni Rabbiin sodaate waan sodaatu waan biraan qabu. Rabbiin sodaannaan waan sodaattu waan biraan qabdu. Rabbi sodaa ofiis yaa kennu guddoon sodaa Rabbiiti. Imaanaan Rabbi ol si haa guutu. Imaanaan gaafa ol guutamte akka nama biraa barsiiftu akka nama biraa hedduu jijjiiruu dandeettu hin beeka. Akka aslimmaan kenna kun waan inni jedhe. Ana tokkocha yoo qajeelchitan akka nama kormaa sheexanaa qajeelcheetii beekaa jedhe tiktokii kanarra shiikoleen deemtanii nama arrabsitan waan hin jirre ni fudhaan. Ammoo daawaa tokko yoo gootu nama kiristaanaa amantaa biraa keessa jirutti godhuun jechuun hedduu ulfaatu. Nama amantaa biraa keessa jiru kawaanii diinii kanarraan beekne. Nama diin kana keessa jiru numa yaadachiifta. Akkuma yaadachiisaa sanitti sitti haasa'u jira nama. Haadha faatee wallaahi waan kamiinuu Rabbi achi kenniif Rabbi kenni fuula kee gara diiniitti deeffadhu gara sunnaa nabiyyiitti deeffadhu. Namni biraallee bare silaalee akka ati taatu ta'uu fedha. Atillee akka namni biraa ta'u yookiin ilaaltee ta'uu feeta. Ammoo wanna cufa keessaa akka silaa ta'uu namni fedhu. Akkan fakkeenyaaf obboleetti inteewii ta islaamaa mucayyoo tana asirratti tiktok kanarratti social media kanarratti mucayyoo beekamtu takkatu jira. Maryam Masuud jedhaniin haafiza Qur'aanaati. Daa'ii jabdu wallahi. Haafiza hadiisa Qur'aanallee akkasuma hafastee jirti. Amma namni hawwu silaa nama akkasii ta'uu hawwa. Dhaloonni keenya kun hawaasni keenya kun ammootu kafaallaa hawwuutu irra baay'ee ta'e. Kafaallaa hawwu. Osoo akkuma ta'ee aniin akka ebaluuti beekamee jedha. Ebaluun sun akkamitti beekameen mataa isaa keessa hin jirtu. Akkamitti beekameen. Silaa namni yoo hawwe waan gaarii nama haafiza Qur'aanaa irratti ilaalee hawwu. Daa'ii asirra ilaalee hawwuu qaba. Inni ka fitnaa asirratti qabsiisee addunyaa marri waan isaa dubbatu osoo namni akka ebaluun dubbatan waan kiyya dubbatanii hawwu. Kuni waan itti dhaloota keenya kana laamsheessu jiru keessaa isa tokko wallahi. Awwaa wayii reefu tana kaafti ati faate. Diinii keessa zuumii keessa sa'a agasii turtee dhuftee asitti waan biraa badii biraa koomantii biraatiin nama arrabsiti jette. Akhlaaqni daawaa namni hin galiniif hin jira. Ammoo wanni onnee isii keessa jirtu waan ati itti jirtu kana yookiin sirraa jibbitee akka waan daawaa si godhaa jirtu jecha. Akka waan yoo isiin si arrabsitati qajeeltuutti fakkaatti faata. Wanni onnee isii keessa jiru jaalala diiniiti beeki. Si arrabsaarti garuu. Daawaan akkasii miti. Akhlaaqni daawaa hin galleef ta'a. Ufii isin wanni irra jirtu waan biraati. Waan asitti dalagaa jirtu kan akka zambii dalagaa jirtu osoo hin taane akka kheyrii dalagaa jirtu yaadaa jirti. Jira namni sun yeroo sanitti. Natti fakkaata garuu haga hubadhutti. Nama sheekaati jettu ka isi warra ibiddaa ta'e ol ka'ee isi warra ibiddaa ta'e akka waa ibidda inni qooduu hin jira. Maaliif immooshinii jaalala diiniitiif qabu san kontirool godhee akhlaaqaan hawaasa sanbadii inni itti jiru san irraa nama sanbadii inni itti jiru san irraa deebisuu irratti hanqina qaba jechuudha. Waan akkasiitu jira. Mee laal akka yaadannoon naa qabadhu dubbii tana. Namoota waa'ee diinii irra namaan lolan hin komatinaa hanqinni isa bira jiru waan takkatti jira. Jaalala diiniif qabu san keessa inaaffaa nama badii irratti arguu saniif nama arrabsarrabaan namatti dabra. Hammeenya biraan qabu namni sun. Jaalalumaa fi fedhii namni marinuu akkuma isaa diinii haa jaalatuu jedhu. Ammoo akka inni nama arrabsaaru arrabni isaa akka nama miidhaaru san hubannu.